fuune akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Daree Show. Nagaan koo kabajaa bakka jirtan marattis naa ga'u jechaa egaan guyyaa har'aa kan ammoo qophii baay'ee bareedaaf barsiisaa ta'e kan fayyaa keenya wajjin wal qabatu qabadhee isiniif dhufeen jira. Barumsa koo guyyaa har'aa keessatti waa'ee fayyummaa ija keenyaa waliin ilaalla. Viidiyocha hanga xumuraatti daawwadhaa nafiirraa kooti. Daree Show haaraa kan taatan baga nagaan dhuftan jechaa chaanaalii koo subscribe, like fi share gochuun na jajjabeessaan isiniin jedha. Gilaakoomaa maaltu fida? Akkuma qaama keenya kanneen biroo iji keenyas hojii ilaaluu isaa kan idilee sirnaan raawwachuuf qilleensa, bishaan, nyaataa fi kan kana fakkaatan isa barbaachisu. Iji keenya boca kubbaa fakkaatu kana qabatee akka turu kan isa dandeessisu dhangala'aa bishaan ijaa aqueous-humor jedhamudha. Dhangala'aan kun boca ijaa eeguun cinatti wantoota barbaachisoo ta'an kanneen akka qilleensaa, bishaanii fi nyaata gara kutaalee keessa ijaattii fi xurawaa adeemsa gubama soorataa keessatti uumamuu dhabamsiisuuf tajaajila. Kubbaan tokko akka kubbaatti tajaajila isarraa eegamu kennuuf keessa isaatti dhiibbaan qilleensaa gahaa ta'e jiraachuun dirqama. Kubbaa kana keessa dhiibbaan jiru yoo gadi bu'e yookiin immoo yoo dabale kubbicha irratti miidhaa qaqqabsiisa. Haaluma wal fakkaatuun hammi dhangala'aa ija keenya keessa jiru yoo gadi bu'e yookiin yoo dabale iji keenya hojii isaa idilee akka sirnaan hin hojjenne gochuu irra darbee ija keenyarraan miidhaa qaamaa geessisuu danda'a. Gilaakoomaan kan uumamu yommuu bishaan ija keenyaa hamma barbaachisuun ol kuufamee dhiibbaa ijaa ol kaasuun narvii ijaa kan dhaamsa agartuurraa fuudhee gara sammuu geessuu irratti miidhaa geessisuudha. Wantoota dhibee gilaakoomaaf nama saaxilan. Dhukkubni kun saalaaf umuriin osoo hin qoodamin nama kamuu miidhuu kan danda'u yoo ta'e iyyuu wantoonni dhibee kanaaf caalmaatti nama saaxilan tokko umriin dabalaa deemuu, fakkeenyaaf waggaa 40 fi sanaa ol. Akkuma umriin dabalaa deemu carraan dhukkuba gilaakoomaatiif saaxilamuu dabalaa deema. 2 sanyii gurraacha yookiin hortee Afrikaa ta'uu. 3 maatii keessaa haadha, abbaa, obboleessa, obboleettii yookiin namni miseensa maatii ta'e kamiyyuu gilaakoomaan qabamee yoo jiraate sanyiidhaan namarraa namatti daddarbuu danda'a. Inni arfaffaan dhukkuboota qaama keessaa kanneen akka dhibee sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba onneef kan kana fakkaatan nama qabu. Inni shanaffaan rakkoolee ijaa kanneen fuullee ijaatiin yaalamuu danda'an kan akka qaroo fagoo fi qaroo dhiyoo warra ta'an. Asirratti wanti hubatamuu qabu fuulleen ijaa gilaakoomaa fida jechuu akka hin taanedha. 6ffaan ija balaa rukuttaa fi dhukkuba biraatiin miidhaan irra gahe. 7ffaan haphachuu fuulduree qaroo ijaa. Inni 8ffaan qorichoota yeroo dheeraaf fudhataman kanneen akka koortizoonii yookiin isteerooyidii of keessaa qaban, fakkeenyaaf qoricha dhibee asmiif kennamu kan bifa roozii qabu yeroo dheeraaf fayyadamuun dhibee gilaakoomaaf nama saaxila. Egaan qophiin ani guyyaa har'aaf waa'ee dhukkuba gilaakoomaa mata duree gilaakoomaa maaltu fida jedhu irratti qopheessee isiniif dhiyeesse kan hangammaa ture. Kutaa 3ffaa qophichaan hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa. Chaanaalii Daree Show subscribe, like, share gochuun dagatinaa isiniin jechaa qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeesse Darajjee Firrisaan ture.